oduu teenyaa jalqabaatiin. Bakkoota gariitti waraanni bilisummaa Oromoo ammallee haleellaa raawwatus haalli nageenyaa Oromiyaa sadarkaa daran fooyya'aa irra jiraachuu Jeneraal Araarsaa Mardaasaa himan. Waraana Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru jidduutti amantoonni Ortodoksii 25 bakka tokkotti wayita ajjeefaman. Araarsaa Mardaasaa garuu naga'aan Oromiyaatti bu'aa jira jedhaniiru. Waraana Oromiyaatii fi dubbii Abiyyi Tibbana dubbatan akkasumas ammoo Jeneraal Araarsaa Mardaasaa deebii laatan bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin pirezidaantiin Taanzaaniyaa uummata jalaa dhokotan filannoo biyyaalessaa guutummaatti injifachuun dhaga'ame. Filannoo tibbana Taanzaaniyaatti gaggeeffameen mormii dhalateen namoonni 700 yoo ajjeefaman pirezidaantiin biyyattii dhokachuu fi deeggartoonni Saamiyaa Suluhu Hassan biyyaa baqachaa jiru jedhame. Filannoo Taanzaaniyaa guutummaatti jeequmsatti jijjiiramee fi ibsa irra Taanzaaniyaa irraa laatame bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin haasoyni ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad tibbana paarlaamaa irratti taasisan sodaa osoo hin taane gaaffii ifaa Eertiraadhaaf dhiyaateedha jedhan Jeneraal Baacaa Dabalee. Baacaa Dabalee Isaayyaas Afeworqii Itoophiyaatti hidhattootaaf meeshaa waraanaa erguu irratti argamaa, Itoophiyaan immoo dhimmicha obsaan ilaalaa jirti jechuun xiinxala bal'aa dhimma galaana diimaatiif hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa irratti waa hedduu katabaniiru. Gabaasa guutuu isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin bakkoota gariitti waraanni bilisummaa Oromoo ammallee haleellaa raawwatus haalli nageenyaa Oromiyaa sadarkaa daran fooyya'aa irra jiraachuu Jeneraal Araarsaa Mardaasaa himan. Waraana Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru jidduutti amantoonni Ortodoksii 25 bakka tokkotti wayita ajjeefaman. Araarsaa Mardaasaa garuu naga'aan akka bu'aa jirutti ibsa laataniiru. Waggoota 8 ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangoo harkaa qaban nagaa argattee tan hin beekne Oromiyaatti waraana itti fufee jiruun guyyaa guyyaan lubbuun namoota naga'aa wayita badaa jiru qondaaltonni nageenyaa odeeffannoo sobaa facaasuu irratti argamu. Haaluma kanaan nagaa Oromiyaa ilaalchisuun hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa Koomishinar Araarsaa Mardaasaa haalli nageenyaa naannoo Oromiyaa waggaa 5 dura turee fi arra irra jiru garaagarummaa guddaa qabaa jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo naannichatti ganda diiguun sochii daangeessuu fi saamuudhaan balaa fi miidhaa guddaa qaqqabsiisaa tureera kan jedhan Araarsaa Mardaasaa hojiin misoomaa qonnaa fi daldalaas daran danqamaa tureera jedhan. Waggaa 8 poolisii Oromiyaa milishaa fi raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaatti bobbaasuun uummata ficcisiisaa kan jiru mootummaan faallaa kana amma immoo Araarsaa Mardaasaa dubbii kana haaluun bara 2016 erga mootummaan qaamolee qabsoo naga'aa hin filanne irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabee as haalli nageenyaa naannichaa fooyya'aa dhufuu himan. Walumaa galatti bara 2016 dura waraana Oromiyaatti hin bobbaafne jedhan Araarsaa Mardaasaa. Haa ta'u malee dubbii Araarsaa Mardaasaa kana soba kan taasisu dubbii ministeera muummee Abiyyi Ahmad tibbana paarlaamaa gubbaatti dubbatanidha. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa waraana bara 2016 Oromiyaatti bobbaafneerra jedhanis ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad tibbana paarlaamaa gubbaatti yoo dubbatan akkas jedhan. Waraanni Oromiyaatti gaggeessine isa Tigraay caalaa hamaadha jechuun ragaa bahanii turan. ባይዞ ትግራይ ላይ ያደረግነው ውጊያ ወለጋ ካደረግነው ውጊያ አንፃር ሲታይ በጣም ትንሽ ነው. Akka haasawaa bulchaa Itoophiyaatti erga bara 2019tti as Wallaggatti waraana bobbaafameen lolli osoo addaan hin citin haga ammaatti gaggeeffamaa jira. Haasawaa isaaniitiin gama biraatiin waraana Tigraay namoonni miiliyoonni tokko yoo dhuman Oromiyaatti namoonni miiliyoona takka tuqaa 5 akka dhumaniitti akeekan. Bulchaan Itoophiyaa walumaa galatti waraanni Oromiyaa waraana Tigraay ni caalaa jedhanii turan. Haa ta'u malee hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa waraanni kan Oromiyaatti bobbaafameef Oromiyaatti lolli gaggeeffamu kan eegale erga bara 2016 asii jechuun waggaa 2 dura akka Oromiyaatti lola gaggeessuu eegalan himan. Hoogganaan biirichaa Koomishinar Jeneraal Araarsaa Mardaasaa gaazexaa Bariisaatiif haasawaa Abiyyi sana booda yaada kennaniin haalli nageenyaa Oromiyaa waan daran fooyya'aa dhufeef hojiileen
misoomaa baruu fi barsiisuu, fayyaa, qonnaa haala gaariidhaan adeemsifamaa jira jedhan. Haalli nageenyaa naannichaa yeroo ammaa sadarkaa daran fooyya'aa irra jiraatus darbee bakkaawwan tokko tokkotti ammayyuu rakkoon nageenyaa akka mul'atu ammoo hin haalle. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa bakkoota tokko tokkotti gaaraaf qilee filatee keessa socho'uudhaan caasaa nageenyaatii fi siyaasaa hojii akka barbaadetti akka hin hojjenne taasisaa jiraachuu himanii bakkeewwan kanneen itti ammoo sochii danquun saamicha raawwachaaf namoota ugguree qarshiis gaafachaa jira jedhan. Kun sochiin diinaa Oromiyaa keessaa qulqullaa'ee kan hin baane ta'uu agarsiisaa kan jedhan Koomishinar Jeneraal Araarsaa Mardaasaa bakka humni nageenyaa mootummaa hin jirretti waraanni bilisummaa Oromoo caasaaf milishaa gandaa irratti akkasumas ammoo poolisii irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jira jedhan. Kun hojii baay'een akka nuuf hafu agarsiisaa jechuun gara fuulduraatti Oromiyaatti lola itti fufuuf kakataniiru. Dhuguma Oromiyaatti eessaaf eessatti nagaan bu'aa jira kan jedhu Araarsaa Mardaasaa garuu gaazexaa Bariisaatiif bal'inaa waan ibsan hin qaban. Wayita Araarsaa Mardaasaa nagaan Oromiyaa fooyya'uu himanitti gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota dur hin deemne kanneen akka Harargee keessumaa magaalaa Dirree Dhawaa wal ga'u raayyaan ittisa biyyaa gama biraatiin ibsaa tureera. Kana qofa utuu hin taane wayituma isaan nagaan Oromiyaa wayyaa'uu himan kanatti tibbana amantoonni Ortodoksii 25 bakka tokkotti hidhattootaan ajjeefamu manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatii fi manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ibsa baasuun balaaleffatanii turan. Haa ta'u malee mootummaan dhimma kanaaf haga yoonaatti deebii kan hin kennine yoo ta'u qaamonni mootummaatti dhiyeenya qaban ajjeechaa kana akka waraanni bilisummaa Oromoo raawwateetti himaa turaniiru. Kanaas ta'u sana waraana Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru dahachuun ture. Ajjeechaan namoota nagaa 25 irratti kan raawwate. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Taanzaaniyaa uummata jalaa dhokotan filannoo biyyaalessaa guutummaatti injifachuun dhaga'ame. Filannoo tibbana Taanzaaniyaatti gaggeeffameen mormii dhalateen namoonni 700 yoo ajjeefaman pirezidaantiin biyyattii dhokachuuf deeggartoonni Saamiyaa Suluhu Hassan biyyaa baqachaa jiru jedhame. Filannoo Taanzaaniyaa dhiyoo gaggeeffame pirezidaantiin biyyattii Saamiyaa Suluhu sagalee guddaa argachuun injifachuu koomishiniin boordii filannoo biyyaalessaa Taanzaaniyaa ibseera. Koomishiniin filannoo biyyaalessaa Taanzaaniyaa bu'aa arra ifoomseen pirezidaantiin Taanzaaniyaa taayitaa irra jiran Saamiyaa Suluhu Hassan buufataalee filannoo aanootii biyyattii mara irratti sagalee waliigalaa guddaa ta'e 97.6 injifachuu ifoomseera. Kana hordofees sagantaan kakuu aangoo fudhannaa isaanii sanbata akka gaggeeffamu eerame. Gama biraatiin filannoo amma gaggeeffame walqabatee Taanzaaniyaatti mormii cimaa guyyaa 3 gaggeeffameen namoonni 700 ajjeefamuun himame. Biyyi Afrikaa bahaa nagaa qabeetti jedhamuun jajamtu Taanzaaniyaan tibbana filannoo waliigalaa gaggeessaa turte kanaan waan hin eegnetu isii qunname. Filannoo waliigalaa kun onkololeessa 29/2025 kan gaggeeffame yoo ta'u filannichi guutummaatti jechuun ni danda'ama gara jeequmsaatti jijjiirameera. Filannoo gaggeeffame kana mormuun gareen Jenzii Taanzaaniyaa daandiitti ba'uun mootummaa Taanzaaniyaa Saamiyaa Suluhu Hassan kan ammaa kana mormuu irratti argamam. Sababii mormii kana filannoo biyyattii irratti paartiin waggaa 50tti yeroo dhiyaatuuf biyya bulche paartiilee siyaasaa kan ugguruudhaan kophaa filannoo sana hirmaachuu hordofeeti. Mormii filannoo guyyoota 3 dura eegale kanaan haga ammaatti namoonni 700 ta'an ajjeefamaniiru jedha paartii mormituu guddichi Taanzaaniyaa Chaademaa jedhamu jimmata kaleessaa ibsa laateen. Magaalota Taanzaaniyaa 3tti mormiin kun haalaan kan jabaatu yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii Daar es Salaam qofatti namoota 350 yoo ta'u Miwaanzaadhatti ammoo namoota 200 oltu du'e. Lakkoofsi bakkeewwan biyyattii birootii fi kana yoo walitti dabalame naannoo 700 ni ta'a jedhan dubbi himaan paartii mormituu Chaademaa Joon Kitooka. Lakkoofsi namoota du'anii baay'ee olaanaa ta'uu akka danda'u akeekkachiisan Joon keessumaa mootummaan halkan uggura taasisuun ajjeechaa raawwachaa jira jechuun himatan. Namoota filannoo Taanzaaniyaatiin wal qabatee ajjeefaman kana ilaalchisuun odeeffannoo qulqulluu argachuun ammayyuu kan cime yoo ta'u BBC'n ganama arraa maddoota diippiloomaatiikii Taanzaaniyaa wabeeffachuun gabaasa biraa maxxanseen namoonni ajjeefaman 500 ol ta'uu mirkaneessa. Mootummaan ishee ukkaamsaadhaan kan himatamtu Saamiyaa Suluhu Hassan filannoo kana ofuma waliin dorgomtee uummata biyyattii callisiisuudhaaf yaaliin isiin goote waan milkaa'ee hin fakkaatu. Mormiin kun tasuma hin dhalatu
fudhatu jechuun ibsitee turte ta'us garuu tasuma Taanzaaniyaatti mormii dhoheen qiyaamaan buutetti. Erga onkololeessa 29 kaasee miiliyoononni daandii Daar es Salaamiif magaalota birootti ba'uun poostaroota Saamiyaa Suluuhuu diiguun poolisiif buufata filannoo irratti haleellaas raawwataniiru. Mormii callisiisuudhaaf immoo mootummaan Taanzaaniyaa intarneetii kan cufe yoo ta'u, gama kaaniin gaazexeessitoonni biyya alaa filannoo kana tasuma akka hin uwwisnes dhorkamaniiru. Mormiin biyyattiitti kan mudate Taanzaaniyaatti abbaa irree kan ta'e paartiin CCM waggaa 48 fi guyyaa 269f biyya sanatti paartiilee biraa ugguruun kophaa filannoof dhiyaachuu irratti cichuu isaati. Fakkeenyaaf paartiin Taanzaaniyaatti sodaatamu Chaadeemaan guutummaatti filannoorraa uggurameera. Hoogganaan paartii tanaa Tundu Lissu hidhaarratti argamu. Mormiin Taanzaaniyaa raase kunis hoogganaan kun hidhaarraa gadhiifamee filannoon amma gaggeeffames haa haqamu kan jedhu ture. Oduudhuma wal qabateen mormii Taanzaaniyaatti hammaate kana hordofee pirezidaantiin biyyattii amma filannoo injifatte Saamiyaa Suluuhuu Hassan guyyoota 3 dabre dhokottee jiraachuu miidiyaaleen Keeniyaa dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofan gabaasaniiru. Filannoo kana injifatteetti kan jedhamte Saamiyaa Suluuhuu Hassan guyyaa 3 kana tasuma gama miidiyaa hawaasaatiinis ta'ee gama miidiyaa biyyattiitiin hin mul'anne. Ergaa baga gammaddanis filannoos injifadheeraas hin jenne. Sababiin isaa immoo haga waajjira isitti ummanni dhaquudhaaf dhaadachuu hordofeeti akka miidiyaaleen Keeniyaa gabaasanitti. Kana qofaa miti mormii Taanzaaniyaa raase kanaan artistoonni Taanzaaniyaa pirezidaantii Saamiyaa deeggaraa turan mormiin cimnaan biyyaa baqataniiru jedhame. Taanzaaniyaa dabalatee addunyaa irratti hojii muuziqaatiin guddoo kan jaallatamu Diamond Platnumz namoota duula filannoo irratti pirezidaantii Saamiyaa Suluuhuu deeggaraa turan keessaa yoo ta'u, dheengadda wayita mormiin Taanzaaniyaatti dhalatu ummanni Taanzaaniyaa qabeenya isaa barbadeessuuf isatti dhaadataniiru. Dhaadannaa kana hordofee guyyaa kalee isaa ganama Keeniyaatti kan baqate Diamond Mombaasaa galee ture jedhame. Gama biraatiin Diamond ergaalee miidiyaa hawaasaa isaatiin dabarse kan Saamiyaa Suluuhuu deeggaru guutummaatti Feesbuukii, Instaagiraamii, dabrees X irraa haqeera. Baqachuun Diamond kan dhufe artistiin Taanzaaniyaa biraa Bill Naas jedhamu mormitootaan erga manneen isaa guutummaatti barbadaa'anii booda ture. Bill deeggaraa cimaa Saamiyaa Suluuhuuti. Diamondiinis akkasuma. Diamond immoo qabeenyaawwan gurguddaa Taanzaaniyaa keessaa kan qabu yoo ta'u, istuudiyoo isaa guddicha waasaa fi diiguudhaaf ummanni akka doorsise gabaafame. Taanzaaniyaatti erga bara 1995 as filannoon amansiisaan akka hin gaggeeffamne himamam. Saamiyaa Suluuhuu Hassan bara 2021 du'a pirezidaantii Magufuli hordofee aangoo erga qabatte as loltoota biyyattiitii fi garee deeggartoota pirezidaantii biyyattii duraanii irraa mormiin isii mudachaa akka ture himamam. Haala Taanzaaniyaa kana ilaalchisuun barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres taatee biyya sana keessatti deemaa jiruun yaaddoo akka qaban ibsataniiru. Oduu biraatiin haasoyni ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed tibbana paarlaamaa irratti taasisan sodaa osoo hin taane gaaffii ifaa Eertiraadhaaf dhiyaateedha jedhan Jeneraal Baacaa Dabalee. Baacaa Dabalee Isaayyaas Afeworqii Itoophiyaatti hidhattootaaf meeshaa waraanaa erguu irratti argamus Itoophiyaan haala deemaa jiru obsaan ilaalaa jirti jechuun xiinxala bal'aa kataban. Guyyaa kaleessaa barreeffama afaan Ingiliffaatiin Horn Review gubbaatti maxxansaniin Jeneraalli Itoophiyaa duraanii kun galaanni diimaan ammallee kooridarii murtee isaa keessaa tokko ta'uudhaan eegalaniiru. Kunis ijaarsa galaanaatii fi ji'oopolitikaa addunyaa keessatti ammallee galaanni diimaa sadarkaa duraarra jiraachuu era Jeneraal Baacaa Dabalee. Galaanni diimaan sarara jireenyaa daldalaa tarsiimoo fi nageenyaatii kan jedhan Baacaa Dabalee gama kaaniin humnoota naannootii fi idil addunyaa bakka itti walitti dhufanidhas jedhaniiru. Seenaa keessatti bara 1993 biyyi galaana diimaa irra turte Itoophiyaadhaaf ammatti galaanni diimaan akka salphaatti kan ilaalamu osoo hin taane dirqama jiraachuu bakka bu'aas jedhan. Abbaa biyyummaa sochii diinagdeetii fi dhiibbaa naannootiin wal qabatee Itoophiyaadhaaf qaqqabummaan galaanaa barbaachisaadha kan jedhan Baacaa Dabalee. Kanaaf gaaffiin jiru Itoophiyaan galaana diimaatti makamuu qabdi kan jedhu otoo hin taane akkamitti kana gochuu qabdiidha jedhan. Imalli Eertiraa fottoquu duraas ta'ee booda pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii jalatti waadaan galame guutummaatti fashalaa'ee akkasumas ammoo of balleessuutu deemaa ture kan jedhan Baacaa Dabalee qabsoo Eertiraan goote biyyaaf bu'aa caalaa biyyattiin sirna bulchiinsa nama dhuunfaa jalatti akka kuftu
taasiseera jedhan. Bulchiinsi Eertiraa abbaa irreetiin bakka bu'eera. Dhaabbileen biyyaalessaa guutummaatti diigamaniiru. Guddinni dinagdees duubatti deebi'eera. Uummanni bakka mijataa irratti argamu gara mootummaa hin guddanneetti jijjiirameera jedhan. Addunyaa siyaasaa fi guddinaan deemaa jirtu keessatti har'a mootummaan Eertiraa muuziyeemii fakkaataan dubbii Jeneraal Baacaa Dabaleeti. Eertiraan biyya walabaa maqaa qofatti hafte akka taates ni katabama. Kufaatiin Eertiraa kun kan dhufe namni tokko aangoo dhuunfachuu irratti akka hundaa'e yaadachiisuun mootummaan nama dhuunfaa tokko qofa ta'uun kaayyoo biyyaalessaatii fi amantaa uummataa guutummaatti mancaaseeraa jedhan. Lammiileen Eertiraa biyya waliin dhaabbachuurra nama dhuunfaa tokko jaalachuudhaaf dirqamaniiru kan jedhan Baacaa Dabalee sochiin walabummaa gara sirna abbaa irreetti jijjiiramuun kun wareegama walabummaa Eertiraatiif mirkaneesse sanaas gara gantummaatti akka jijjiirame ni eerama. Dubdeebi'ii Eertiraan Itoophiyaa irraa adda ba'uu keessumattuu haala qabatamaa biyya keessaa ilaalcha keessa galchuun of eeggannoodhaan ilaaluu ni barbaachisa kan jedhan Baacaa Dabalee adeemsaaf haalli adda ba'uu waldhibdee keessoof dhiibbaa alaatiin bocame kun dhimma qorannoo seeraatii fi naamusaa furmaata hin arganne ta'ee ammallee hafeeraa jedhan. Eertiraan Itoophiyaa irraa adda ba'uun kun buufanni doonii seena qabeessa Itoophiyaa kan akka Asab kan sirna dinagdee ishee keessatti qooda guddaa qabu fudhatamuullee kaasa Baacaa Dabalee. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad haasawaa onkololeessa 28 paarlaamaadhaaf taasisaniin Itoophiyaan galaana diimaa irraa adda ba'uu ishee ifatti kan mirkaneessu sanadi seeraa akka hin jirre ibsuun Eertiraan ragaa yoo qabaatte akka dhiyeessitu affeeraniiru jedhan. Dubbiin Abiyyi kun balaa osoo hin taane waamicha ifatti mirkaneeffannaatii jechuun Eertiraadhaaf gaaffii Abiyyi dhiyeessan akka ta'e kataban Jeneraal Baacaa Dabalee. Itoophiyaan komii seenaa qabaatus qajeeltowwan abbaa biyyummaatii fi nagaa waliin jiraachuu walirraa hin cinne kabajaa turuu kan kaasan Jeneraal Baacaa Dabalee biyyi teenya qulqullina naannoo Eertiraa sarbuudhaaf tasuma yaada hin qabduu jedhan. Keessumaa galaana diimaa wal qabatee qulqullina Eertiraa hin sarbituu jedhan. Eertiraaf daangaa kabajuu itti fufnee jiraannus Eertiraan immoo faallaa kana abbaa biyyummaa Itoophiyaa tuffachuu irratti argamtiin komii Jeneraal Baacaa Dabaleeti. Pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii gareewwan finciltootaa qindeessuuf hidhachiisuu, daddabarsa namootaatii fi meeshaa waraanaa seeraan alaa haala mijjeessu akkasumas immoo yakka maallaqa daddabarsuu irratti bobba'uun abbaa biyyummaa Itoophiyaatii fi biyyoota ollaa mancaasuu itti fufeera. Kana garuu amma booda godhuu hin danda'u jedhan. Jeneraal Baacaa Dabalee gochoonni akkasii kallattiidhaan qajeeltowwan abbaa biyyummaa Isaayyaas Afeworqii irra deddeebi'ee waamu kan faalleessuudha jedha Baacaa Dabalee. Dhugaa dubbachuuf mirga abbaa biyyummaa Eertiraa kan laaffise, imaammata biyyattii kan dadhabsiise, uummata ishee dhaabbataadhaan kan hiyyoomse pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii mataa isaatii jedha Baacaa Dabalee. Kanaas ta'ee sana egereen Itoophiyaaf Eertiraa wal dhibdeedhaan osoo hin taane tumsa keessaa argama kan jedhan Jeneraal Baacaa Dabalee haalli teessuma lafaa Itoophiyaaf Eertiraa bara baraan walitti hidhe murtoon siyaasaa kamiyyuu dhugaa jiru sana jijjiiruu hin danda'u jedhan. Hireen Itoophiyaaf Eertiraa walirratti hirkata kan jedhan Jeneraalli biyyaa kun galaanni diimaan akka daangaa qoqqoodiinsaatti tajaajiluurra karaa guddina waliinii ta'uu qabas jedhaniiru. Dhumarratti dhimmi galaana diimaa waa'ee teessuma lafaa caalaa dhimma jiraachuu kan ilaallatudha jechuun Itoophiyaaf galaanni diimaan ammatti murteessaa akka ta'e katabama. Haqni seenaa keessatti mul'atu dhibdeedhaan osoo hin taane ammatti furmaata argachuu qaba jedhan Baacaa Dabalee. Marii qajeelfama irratti hundaa'een kabajaaf hubannoo hiree naannootiin furmaata argachuu qaba jechuun gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaa hatattamaan furmaata argachuu akka qabu dhaaman. Itoophiyaan wal dura dhaabbachuu osoo hin taane walqixxummaa ni barbaadde kan jedhan Jeneraal Baacaa Dabalee kabaja malees olaantummaa hin barbaaddu jechuun hubachiisuuf yaalaniiru. Ta'us ejjennoo Eertiraan amma qabduun tumsi akkasii galma ga'uuf dhiisuu isaa gaaffii rarra'ee hafeedha jedhan yookaan Eertiraan waliin guddachuutti hin amantuu jechuun fixuuf yaalan. Sochii siyaasaa dabaa fi yeroon isaa darbe akkasumas immoo mormitoota Itoophiyaatiif yookaan Ijiptiif meeshaa bakka bu'ummaa ta'uun marii dhugaa gufachiisuu kan itti fufe ammoo Eertiraa ta'uu hubachiisama. Itoophiyaan gama isheetiin wal dhibdeewwan amma gaanfa Afrikaa keessatti deemaa jiru kana obsaan ilaaluu irratti kutannoo guddaa agarsiifteetti kan jedhan Jeneraal Baacaa Dabalee garuu akkuma Itoophiyaan xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessite keessatti irra deddeebi'uun ibsite of qabuun yookaan ammoo obsi kun daangaa qabaa jedhan Baacaa Dabalee. Tasgabbii eeguun biyya tokkoon itti fufee biyya tokkoon ammoo dhiibbaan ga'u yoo itti fufe of qabuun kun akkanumaan itti fufamoo sana booda balaa biraatu dhalata kan jedhu hoggansi Eertiraa of gaafachuu qaba jechuun Itoophiyaanis obsi isii daangaa akka qabuu fi haalli jiru yoo itti fufe tarkaanfii akka fudhachuu dandeessu akeekkachiisaniiru.